إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الحمد لله رب باتي خبجمت تنانجه والرعمة وقص الصومن رب نهاجدو والرد يفس قباتي تنهندك بني في رب الرحمة هاجدو في باتي خبجمت تنا باتي سي خيس قرآن ربي خبجما كل يسي خيس بوفمي تنا خيس جراجتشو باتي أرارما باتي رحمة باتي سي خيس إبدرة إتي بلي سبافم نجتشو باتي تنا خيس ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam marje hadisa aba hurairah odeeffame keessatti yeroo ramadaanni dhufe je hulaan jannataani banamti hulaan ibiddaatis ni cufamte shayxaanilleen ni hidhama je ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam marje ammallee ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam man sama ramadaana iimaanan واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه namni baatii ramadaanaa tana soomane iimaanaan haala rabbi irratti hisaabbataa ta'e namni soomane diiliin isaa dabarte irraa dhiqamtiin hunja ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam nuti immoo kan soomannu afaan keenya beela qofaan ooloo osoo hin tahin waan rabbiin irraa nu dhorke waan fokkottu irraa fagaannee soomanni keenya soomanuu qabnaa jechuun sababni isaatiis rabbiin maal jaa subhaanahu wa ta'ala dalagaan bani aadam hundi isaa fi jaa illa soomana malee soomana immoo وأنا أجزي به أنا أتقل تجاجا ربي سبحانه وتعالى باتي رمضان أنا خيسة هل كان قبل جماعة الكجرة هل كان إبادان الشخيستي هل كان سان خيستي نمني ربي وفقه إذا كنا مسيسي نمني أركتي إبادة باتي خم تكاج عالتو جتشو رأك ربي القرآن خيستي دبتي جتشو مالتي عائشة رضي الله عنها هل كان كون خليفة خيستي أرقمو kunnan boodaa keessatti Aishaan maal jette yeroo halkan kunnan boodaa kun seen ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam halkan kana ni jiraachisa jette ibaadaadhaan warra isaa ibaadarratti dammeessaa ni dammeessaa ammas ibaadarratti jajjabaataa jette nuti immoo amman tana ifif kaane warra keenya dadhaban jennee dhiisuu mala kun akkana ta'uu hin qabu warra keenyas ibaadarratti dammeessine ilmaan ijoollee teenyallee dadammeessuu qabnaa jechuu khayri waan ifin jaalannu obboleenya keenyaanis jaalachuu waan qabnuufi jechuun kanaafu baatii tana keessa khayrii haa baay'ifnu yatiima haa gargaarru haadhaa fi abbatti tola haa oollu rahima keenya haa maxxanfannu haa barbaannu rakkataa keenya haa gargaarru rabbiin maal nu jaa haqa haadhaa fi abbaa isatti aansee haqa isatti aansee haqa haadhaa fi abbaatti dubbate rabbiin subhaanahu wa ta'ala kun qur'aana isaa keessa dubbatetti waqadaa rabbuka allaa ta'budu wa bil waalidayni ihsaana haqa haadhaa fi abbaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala ifitti aanseeti dubbate haqni haadhaa fi abbaa hedduu jabaa ta'uudha nu agarsiisa haadhaa fi abbaa keenyatti tola haa oollu haadhaa fi abbaa keenya haa tajaajillu akka isaan gaafa nuti ijoollee haadhi teenya garaa fi duudan nu baadhattee nu tajaajilaa turtetti isaan tajaajiluu qabna nuti gartee amma guddannee keessaafuu warri biyya alaa jiru kunfaan biyya alaa jirra jennee mirga jennee isaan bakka hin taane darbinee gartee yoo feene immoo teenyee ajajuu kanarraa obboleeyyan keenya ifaa qusannu ifaa eeynu rabbiin subhaanahu wa ta'ala haqa isaanii hedduu jajjabeessee dubbate waan ta'eef bakka hedduutti ifitti aansee dubbate kanaafuu obboleeyyan kiyyaa haqa haadhaa fi abbaa keenyaa kana sirriitti eeggatuu qabna haati teenya osoo gartee amantii biraallee taatee kaafirallee taatee haqni haadhaa haquma haadhaati akka luqmaanul haakim jedhetti haadhaa fi abbaa keessan gargaaraa tola itti oolaa hanga isaan gartee kufrirratti isin ajajneetti je kanaafuu عثمان قافتك رضي الله عنها قام إرجما ربي رفتي صلى الله عليه وسلم قافتي يا إرجما ربيتين صلى الله عليه وسلم برهاتي تيجا رفتيتي وأنا قافتي قرقار سنة الرابر بادي أكم ينقلوك أبا جنان يا أسمع جين ديمي قرقار جين أماتي خافر اللي تازو
haqa sirraa qabdii jeen akkasumatti sahaabtichi tokko sa'aa gartee jihaaddi dirqama keessan keessatti gurbaan tokko dhufee ergamaa rabbii gaafate yaa ergamaa rabbii jeen sallallahu alaihi wasallam ani jihadaan deemuu fedha jedhee meeshaa lolaa waraanaa hunda qabatee dhufe sanboon ergamaa rabbiin gaafate sallallahu alaihi wasallam haati tee ni jirtii jee gaafate ni jirtii jennaan deemi isii tajaajilii jee isii tajaajiluu santuu khayrii irrasii qaba jeen haqni haadhaa fi abbaa kana hedduu eeggatuu qabna yaa ikhwaanii akkasuma rahima keenyallee maxxanfatuu qabna fira keenyallee maxxanfatuu qabna baatii ramadaanaa kana keessatti walirra deddeemnee wal gaafachuu qabna wal gargaaruu qabna gaafa tokko rasuula sallallahu alaihi wasallam jibriil dhufee osoo minbara irratti ol bahu minbara takkafarratti oguu bahus amiin je lamaffarrattis amiin je sadaffarratti illee amiin je sahaabonni radiyallahu anhuma mali ya ergamaa rabbii jaanii sallallahu alaihi wasallam amiin amiin jetti jennaan bar jibriilitu natti dhufee du'aayii godhee saniifin amiin amiin je du'aayin sanillee namni gartee baatii ramadaanaa tun itti dhuftee irraa hin fayyadamin rahmata rabbiirraa isa haa fageessuu je kanaafu baatii ramadaanaa tun baatii jajjabduudha wallahi obboleeyyan kiyyaa baatiin keessa jiru baatii 10 takkan san keessaa baatii takkitti tan qofa waan taateef jecha keessatti haa dalagannu ibaadaan nuti daleenu hundi dachatti waan nu kafalamtuuf talammaffaa immoo namni haadhaa fi abbaa isaanii osoo lubbuun jiru isaan dhaqqabatee gartee irraa hin milkaawin rahmata kiyyarra haa fageeffamuu je sanbooda rahmata rabbiirra haa fageeffamuu jeen jibriil sanbooda rasuulli sallallahu alaihi wasallam amiin je sadaffaalleen namni maqaan kee bira dhahamee salawaata sirratti hin buusin rahmata rabbiirra haa fageeffamuu je kanaafu obboleeyyan rabbii nutillee nutummaan haa eegallu salawaata ergamaa rabbi irratti buusu sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam kanaafu obboleeyyan kiyya haalli keenya ramadaana keessa akka rabbiin nurraa jaalatu tahuu qaba ramadaana keessa qofa osoo hin taanellee yeroo ramadaanni bees haaluma kanaan itti fufuu qabnaa jechuudha daran jajjabaannee numaatu rabbii mana keenya nuuf haa jabeessu nutillee dubartoonni yeroo keenya irra hedduu mana keessatti dalagaa adda addaa mana keessa dalaguudhaan finna jechuun kunimmoo akkana ta'uu hin qabne hanqaa fi kana haadha qabannu yeroo waa daleenullee zikrii haa jennu qur'aanaafillee yeroo kannine yoo xiqqaate quraana kana buufamuu qabaa jechuudha hojii takka maaliif hin taane qara'uu qabna kanaafuu waa hundaafuu yeroo haa kanninu obboleeyyan akkuma dura obboleeyyan irraa aswaa jiranitti waa'ee ramadaanaatii fi shamarran irraa aswaa jirra kaniifuu mi'aanillee waan takka takkaan isin yaadachiisa inshaallah mana keessa akkam akka ta'uu qabnu kushiinuma daleenamoo dalagaan teenya gabbartiin teenya kushiinaadhamoo quraanni qaraanaa waan jiru wajjin laalla inshaallah obboleeyyan kiyya ramadaana kana keessatti kushineetuma mana keessa ganamarraa hanga galgalaa kushiinuma keessa dhaabbachuu hin qabnu akkasumas nyaata daleenu kana akka qisaas hin taanetti haa daleenu isin jaa kan itti aanu alhamdulillah nuti mana keessa dalaguudhaaf ajrii arganna isaan tajaajiluu haadamuu akkasumas yeroo lafa teenyu zikrii godhuu ijoollee teenya yoo xiqqaate juuza takka yookaan lama qaraasisuu ifis qara akkuma rasuulli sallallahu alaihi wasallam jeetti haala jechuun madrasaadha waan ta'eef kanaafuu akkas ta'uu qabna hadaraa waa'ee nyaataa kana akka israafa hin goone jechuudha ربي سبحانه وتعالى نما وإسراف اللي هنجالته أقوم ربي جت إن الله لا يحب المسرفين ربي اللي نما وإسراف هنجالته لكي تقولي هنك أيس خيس لا إسراف موسان إذا بملي قولي شو يتيماف هاي الراخن إنو هاي الراصدق إنو بلا شدة قولوا صوابه وان التاركنو تكا هذا لين الدوان دليني دلي التاركنو ردتشو طيب فرنان رمضان فرنان هاي بلين قيقا كنو رمضان اللي كورنان بودا دفاي جرا كورنان بودا خنا قيسة اللي جباتو قمنا أكما رمضان قرأنن دراسة مسجد قوتو ترتي خنا اللي قوتو قمنا سأسل رسولي صلى الله عليه وسلم مدي تجابي فتني مسجد قرانيتي نتمو مسجد الرافضات قمنو إدي دفت جنة هاجو مئيدات بيزي تاني شاغلو هنقمنو uffata illee akkuma waliin beeynutti uffatu mana gahaa uffannu akkuma ramadaana keessatti abaayaa jilbaaba direesa babbareedaa dhedheeraa kan uffachuu turretti akkasuma haa deemnu istoora guudheen egaa akka shayxaanni itti aanaan isaa nu shaagalee karaa uffatan taanetti nu qajeelchine guyyaa idaatis baatii guutuu tan gartee waan khayrii dalaganne obboleeyyan bakka hin taane dheenee paariin taane dheenee soomana
keenya akka ifirraan balleessine uffata immoo bakka uffataa kana sirri jajjabaachuu qabna hanga wanni duraa qofa gartee dirree idaa qofatti uffanni keenya achumarratti hafuun qabu hogguu dirree idaa dheeynu aasha taanee gartee hogguu deebinee sa'a boodaa barcaarra teenyu anishaa ta'uu qabnu akkuma qaallichi jaartiin isaa aangoo harkattee gartee hogguu walgahii finfinnetti amal ta dur diri'aa fi gartee shiitaa fi gartee waan adda addaatiin deemtu qofa uffattee dheeyxee boo mataa tokkosattee haati Muhammad amma abbaan Muhammad galgala guudhufu kunno haati Muhammad qofa uffatteeti galu jirti abootu neenyanna tullaki Khadijaati yaa mijeen yaa haadha Muhammad bar anuma innaan hii yaa haadha Muhammad qiyaasii akkana ta'e ergaati qofa uffattee haadha abbaa Muhammad taate anaatu haadha Muhammad sii tahee shiita diriyaasii uffataa jeeni akkas goonee ganda keenyallee confusing goone inshallah sagantaan keenya gaa asumara dhaabbatti obboleeyyan kiyyaa jazakumullahu khairan waan nu hordoftaniif jazakallahu khairan wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. obboleeyyan gaa dogongora jiruufillee naaf kolchaadha silaafis ilmi namaa hundinuu dogongoraadha yeroo caalaa namaa immoo nama dogongorii fi tanirraa deebi'ee toobatu jaanii warra dogongoree fi dinii dalagarraa illee toobatu akkasumas rabbi nu haa godhu jecha wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.